السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كوجمت تطلع عن الوشو شرجت مغيراتني لقيتني سن جنة فيديو أجائبا قوالي سنين إيرهاتا فيديو كي يلي ما تدوريني سا أجندا ما كاليس سراو تكتبي كان ردي مارودا نسمع لي وجدتني قاعدة تما هذا فات رتي مدولة بناني رني سانوما أكنا متقطي يا دك أول اللي بسجور باليتي ما دي فتانا ني سوشيال ميديا كان رتي وأجندة تيرادو بتشو زي يروك أبو غرو هانك يروك أبو رمي وهتكن جلا غرو ربي نفا فيسو والجوات كله كسي إن شاء الله تي بسم الله يعني ربيني وان قلتنا دبسو سلا اللي وين كنا سو مربادو هذا ومه اللي أكجأني هافيني ما في دبلا سنينا يا كمال كتسني فيديو هاتي فات اللي تكاميرا كيس قلتي بو تجرتي وان دبتو اللي دبت جرتي هاتي فات فيديو مالي كان فيديو كلنا مبرا قبدي كارا فيسبوكي كارا ماسنجري تيم تليجرامي تنقى فميرا مرة يعني أجندا مرة ثانية مرة دبتشو تنجراني ورمون قافا نمني دوي قافا جوليني oromoo holloo fi arsiidhaan akka diinaatti mataa irraa murtee koshaa keessa olbuusartu kan hin dubbanne kan ajandaa hin taane kan isaan hin dhukkubsine kan lubbuun namaa isaan biratti gatii dhabde gaafa qaamni dubartii takka isaa akka soba ta'e kan ajandaadhuma uumuuf jecha maqaadhuma nama balleessuuf jecha gaafa intala kana irratti gadduulan oromoon yoo du'e ajandaan ta'u gaafa qaamni dubartii wayii gadi bahee akkana ta'edhaani feesbuukii kana mul'atu ajandaa ta'a nama hundatu waliidha garuu lubbuun namaatu gatii dhabdee daabboon dubartii qaamni dubartii kun uummata oromoo biratti qaaliidha jechuudha. Eebii namaa xiqqeenuma namaa kana jala deemuudhaaf subhaanallah uummata oromoo akkasitti wal qoodeetti akkasi daa'imman waan gandummaa irraa machoofte akkatti morma irraa darbitee wallaahi la'azim an akka bara kana inuma jireenya la jibbeen beeku inuma sooshaal miidiyaa la jibbeen beeku wallaahi namni akkanaa sooshaal miidiyaa jaalatu hin jiru yaani baay'ee dubbadhaa doon taane waa laaluu waa dhageeffachuu nan jaaladha amma inuma jibbi tasuman jibbi wallaahi azim annaa wallaahi hedduu takka nama ajaa'iba rabbi nagaa habuusu ijoollee teenna wallootii barsii akkasitti mormalirraa muranii ashawaa keessa godheen akkanallee osuma argan kun uummata akka itti mudhachuu didee haati faaxee akkana taate haati faaxee daabboo isii gadi baheera deema telegiraamii irra laala deema mesenjeri keessa laala maalirra qaamni faaxee qaamu nama addunyaa har'aatiin addaa wayimmoo maal inni hooma nu qabne siinillee qabdi hooma kun qabu siinis qabdi yoo bahe hoo maal fiddan inni si fiddan hin jiru jechuudha baga yoo waraabdee abbaa feete ergiteellee baga ergite isin galee kanaan ammoo haadha faaxee hamina dhabsuuf haadha faaxee gadi buusuuf hin dandeetta abadan akkuma isin jette san jechuudha harka isinitti kennatti abadan du'ee sagal gubadha malee harka isinitti hin kennadhu ajandaan keessan miidiyaa kanarraa nan galchuu jettee jala sarartee deebii isinii deefteerti garuu dubartiidha xiqqoo miira keessa galtee bootteerti
haa ta'uu nama boojisa. Gaafa namni waan ati hin qabne wayitiin si tuqanii nama boojisa. Haa ta'uu dubartii dhabettaniire yoo waan san godhuu dadhabne imimmaanii ibsannaa jechuudha. Isinillee akkasitti miira keessa galtee boottee maatii miti jechi namaa nama dhukkubsa. Wallaahi wanni akka jecha namaa lafee nama miidhu hin jiru jechuudha. Uleellee yoo si rukutan hin fayyita garuu jecha namaa hin fayyitu. Ateettee riskii ofii funaannattuu Oromoo. Rabbitu ajandaa bicha jira deemaa isiniin jedhe na fakkaate seexana isiniin jedhe. Rabbi maal isiniin jedhame seexana isin jallise. Ummata wal fixaaruu sagalee taa'a. Kan rakkatee sagalee taa'a. Waa'ee qaama dubartii jala deemtanii ajandaa baasii gate akkas ta'e. Kun haadha Muniiraan Maammadeessa jirti. Kaleessa ka isii jala fiigee qaama mi'attii faaya jiru san baasii jedheeni akkas eenyu jedhe haadha isiin tuneessa jirtire. Muniiraan qilleenxoo jirti jechuudha. Yaani maneedhaa jirti qilleenxoo maaliin kanaaf namni nama hin sattarre Rabbillee isa hin sattaru. Osoo dhumaa qaamni isiillee dhugaadhuma ta'ee gadi baheetillee wanta namaatii adda ta'e hin qabu jechuudha. Normaaliidha. Takka akkuma booniyyan jette sanii normaaliidha. Isinii galee dubartiin takka gaafa dhiira tokko jaalattee laayivii waliin dabarsitee dogongorsellee waa harkaa fuudhuu danda'a. Suni waanuma jiru namni dogongora. Namni addunyaa irratti hin dogongorre hin jiru. Yoo mata'amellee kun normaaliidha. Waa addaati miti. Wanni isirra duulanii hin jiru. Alfaaxeetii jabaadhu siin jennan. Maaliif taanaan wanni amilee gas cabduuf takka illee hin jiru. Akkuma duraan bashannantee sana taphaadha. Uummanni Oromoo gatii namaayyuu hin beeku. Gatii daabboo malee, ajandaa malee, ilmaan isaanii ta'umaartu obboleeyyan isaanii akkanatti gandummaa waliin mataa walirra mummuraaru ajandaa godhachuu dhabanii qaama dubartii takka ajandaa godhatanii ganamaa baqqalaa barsanii jedhanii balaa buusan. Itis normaal maa takka waan rakkoo takka illee qabu hin jiru. Kun waan normaala. Rakkoon hin jiru. Waan akkasiitii Rabbiin isiniif haa laaffisu. Rabbiin ijoollee teenatanii Saudi Arabiyaa kana keessatti illee akkatti dhiiga olchisaartu. Subhaanallah Rabbiin nurra haa laaffisu. Rabbiin jibbaa gandummaa kanallee nu keessaa haa kaasu. Ijoolleen hin maraattee wallaahi an wallaahi akkuma zaman akkuma bara kanan sooshaal miidiyaan kun jibbisiise. Astaghfirullah alazim wallaahi yoo seenes dafee ba'a itti fayyadama isaallee inuma dhaabuu daayyuu bakka sekendimaaf daqiiqama muraasaa fi seenee waa lallaalee ba'a malee itti fayyadama isaayyuu dhiiseera bakka. Isinii galee maaliifoo taana akeeraa jala deemu barbaachisaadha. Addunyaallee arguu jirra. Argine eenyullee beekamtiidhaan qabeenyaan addunyaa kanarratti nafu sooshaal miidiyaan beekamtii sooshaal miidiyaa waa takka nu fayyadu. Tamboor hadha qaraanii waa dhaggeeffannee bakka gaarii oolleetu nu fayyada malee wallaahi sooshaal miidiyaa waa takka nu fayyadu. Irraa galla addunyaan dhimtuudha. Qabaattus dhabdus irraa galta. Obboleettii kan keessatti taruu obboleettii kan kee akkatti liqeessurraa odoo ta'e maayyuu odoo akkuma jedhan sanuu ta'e hamilee isiitu urraa jajjabeessuun barbaachisaadha. Waan akkasiitti dhageeffattoota hordoftoota kiyya Rabbi nu haa qajeelchu inshaallah. Akkasii
waliif du'aa godhanii waliif wanta illee walirra dhaabachuun barbaachisaadha malee walirra duuluun hin barbaachisu. Kanumaan jedha viidiyoon kiyyallee gabaabama. Uummanatti dhagahame dubbadhaan jedhee dhufe malee dubbachuullee hin barbaanne. Ala kulli haaliin inshaallah waan dubbadhe keessatti yooniin dogoggora dhiifama sin gaafadha. Hanqa viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaan nu turaa inshaallah. Ramadaan as deemullee rabbiin namatti gahee itti qaqqabeetti soomee nagaan hiikkatu rabbi nu haa taasisu. Bakka jirrutti rabbi nu haa taasisu. Ajandaa kanallee rabbi naa qabbaneessu. Fayyaa nutti haa kennu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.